Ajaa'iba mee viidiyoo kana daawwadhaa walitti deebina. Akkanarraa fuutu abdii guddaa qabaa jechuudha. Ijoolleen tokko tokko piraangii akkasii hojjetaa jiru ijoollee dubartootaatti taphataa jiru. Man miskiintitti qophaa ciistee kaati kuno. Ajooftitti barate sababa aslii bultii dhabdee manatti haftee bara of hin beektu. Makiin heerumtus dhiiftus kan tiktookii kanarratti dulloomee du'aaruyyuu jira oo maaltu isin quba kansii? Ibsishaaf Idriis makii maaliif affeerte jechuudhaan ibsishaan inaaffaadhaan du'aa jira. Kaleessarraan bara 2016 turre har'a bara 2017 gallee jirra jechaadha. Warri bara 2017tti fuudhuu barbaadan jechaadha. Du'aa waliif kadhannaa dhamee. Du'aa waliif kadhannee galla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuun hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Shawwa har'as viidiyoo kabraa isinii qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bohaarsoo bashannansiisoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Maaliif yaadadhe beektu? Ilaa ani yeroo baay'ee laa stuudiyoo keessaa kanan dhabu waan akkasiin dhabu isinii galee ilaalaa. Waan akkasiin dhabu kun ilaa akaayii waan akkasiittiin bohaara jechaadha. Bara 2017 kanatti immoo jechaadha warra bona dhaabdee jira miti egaa jira beektu kaa beektu akkasiin barbaada jechaadha. Du'aa mee aamin jedha rabbiin warra bareedduu abbaa manaa bareedduu siifis maasaniin qofti akkana na dhageessee stuudiyoon an dhufne malee isa qofan soraadhaan warreen bugar chaanala kanatti haaraa dhuftanii gaaddafaat subscribe godhaati. Mee subscribeoota meeqa arganna bara 2017 jechaadha. Subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kana hundi keessanuu like gochuun dagatina. Qaala'insa jireenyaa beektu miti egaa. Kanaaf jecha akkasitti nyaata dabarsiine naan jedhe mee. የለም ወጥ እንጀራ ሙዝ ይዘና ይሁን ተቃጠቆ 2 ኪሎ ይዘና ቶሎ በልን ከሽክሸው ለሆድ ጥሩ ነው ሙዝዝዝዝዝዝዝዝዝዝዝ በዳቦ አሪፍ ነው ሙዝ በዳቦ akkasi ayyaanna ergasiin isa foon qalamee sangaan qalamee hoolaan ni qabu jedhu jechaadha. Alan ammoo muuz badaabboo no muuziidhaaf daabboo ta'eera jiruun seecha ayyaana eeggadhaati muuziidhaaf daabboo yaa'u hin argatee bitate immoo kun akkasitti dubara taa'u ayyaanni darbee ayyaana biraatiif lafa kaawwata jechaadha. እንኳን አደረሰ ለአዲስ ዘመን ጀመርነው kuno akkasitti bira taa'ee bira ala nama namnumti indaanqoo bite milishaan 3-4 dudubbeetti eeguu ni qaba isinii galee eegamee mana galuu qaba marfamee galuu qaba jechaadha. Indaanqoon tokko 2,000 erga galte ati oon fuuta kaalima koo dhaabbattee hafuu barbaadde moo? ወይ ፉዱ ሸመረ ተከራሩ የነሶ ዳቺ ሰማዘር ሸመረ ተክ እንዴ እንደው ሸመረ ሶዳተ ዳበተ ያፈር በደው ለኪና ፈየ ወልጀዴ ሳላሉ ባየነ ሶዳቺሳም እንዴ እናሞ እና ሸመረ ተክ ብረንገኝ ድንግሊ ዳሬ ኧረ ድንግልትማ ድንግሊ ዳሜ እንዴ ዋዮ ጉዲን ገባይ እንዴ ኮንዶቢ ኧረ ቪኛዳ ገድሮ ባላገ ገድሮ ay ijoollee bara kana abbaan firaayyuu Hirramna ጌታቸው ማዘር አባጋንስ ወላ ማለ ሪም ሲሙራደ ማዘር አረቢ ባየስ ጃረዳ ዱቡት የናጀ ማዘር ናን እንጀድን ፍቅርና እንጀድ መለን ናንን ቆልፈ ነመሶ ቀብና ኑ ዲዲነ ቀብና አናፈቲ እሺ አዩት ማይ ሎላ ኮ ማይ ኤቭሪቲንግ ገመቺሳፎ isaan kana biraan moonnumaan bo'atuma maazar jedhamanu
hunduma abboo amasaan kana biraa immoo ijoollee shamarran tokko jirtum kan dhiiruma argitan jaallattanu dhiisaa shamarran akkasii muudii hin nafaan jedhe saggaayii bakka an gaafan kolfuu barbaade gurbaa kanan bana Machin bala, after mani magasin bala, aha, gila, antere trenaleno, after ni magati lelan, yam yafo laga uli asamuda wara, yam tinishu batiligo, wama bayera, yam bargetirugo ye bale bala tishi, timtate lule alteretereshi, yam ye. Yum me warri akako mucaa galitti kolfitan ما سيتي تشيرين داتوتي أرجت أمي أن لا أركت لا بك أذن جرت ديرت في قلال بقى أرجت وات مين اسم قلال إدريس ام قلال اسمه ام قلال يا إيه يا نبالو يا تالو إيه متاو بندي مي إني إذا مرتكم نستانا يفلق ما يزوش Idris makiidhaan wal gaabbazanii akkas nyaata wal affeeranii ibsisaan inaaffaadhaan du'aa jira isinii galee ibsisaan inaaffa isa wal loluurra jiru. ታውቃለህ ያልኩት ሌላ ነገር አለ አንተ ስማ አንተ የአባትህ ቋንቋ የሀገር ቋንቋ አውረን ፈረንሳይኛ ሳስወራን ምን ትለን ፈለከ ፈረንሳይኛ ወስወራን የዋህ ሴት መስል እንደ ወንድ ሁሉ መጀመሪያ ምን ይላል ፈረንሳይኛ ነገር አንተ ምትኖረው ፈረንሳይ ውስጥ ነው እኮ ሰውዬው ፈረንሳይ ካወቅ በፈረንሳይኛ አውራ ዝም ብለህ አታዋ ዶባ إدريس توبكا በነፍሲ በረሴት አሴት ምን ይላል ፈረንሳይ አሽፈራ ምን ፈቀር እኔ ምን ፈልግ ነው ፈረንሳይ አሽፈራ ፈረንሳይ ተሽዋና ፈረንሳይ መጣን ፈቃቅ ይብን የዋህ ሴት ይመስል እኔ እንደዛ አስመሳይ አይወድም ፈርጣቃ እኔ አነ ፈለገ asirratti bakka jarri kun illikii keessa wal galchaa jiru isinii galee meemee akka keessan makiin eenyuuf taate an ibsishaadhaaf taatiin jedhaan asirratti immoo akka tokko garaa nyaateen natti fakkaata ibsishaa dhiifama gaafataa jirti makiin. Ibsishaa sarratti dura dhiifama siyaasa yaaduu hin beeku akkanatti harkisillee hin fedhu namni nama jaalatu naarsu. ilma namaatti immoo hunda gongola kan hin balleessin hin jiru. So kanaafuu hedduu dhiifama. Waan hunda caala eegumsa dhahaanatti darbame caalaa fi suuraan galabbatamuu fi caala aatinatti argitu akkasitti sitti dhagahamuu fedhutti akka malee natti dhagahamee jira. Ani miira kee hin toqojee yaadee hin beeku. Dhiifama naa godhi sitti balleessi. Wow. Isma dhugaa ijoolleetti reefna shakkisiisteega. ካልሞት ሽልሽ እየባባሉ ታብታብ ይደራረጋሉ። ፈትዬ ገረማን ታብታብ ያረጋል። ማን ምስኪንትቲን ቆባጭ ኢስቴካት ኩኖ ቆባጭ ኢስቴካት ምስኪንትቲን ካይሮ ቆባጭ ኢስቴካት ለማፋ አማ ቢሶቲን ፖለቲካ ይካ ተነሳብኝ አሁን ተነሳብኝ። እኔ ማንንም አልፈራም። ብሶት አለብኝ ዛሬ። ማን አባትሽን ይፈራል? ኤኙ አባኬቱ ሶዳታ ከላይ ቢረባታይ ነማረርሲቱ ኤኙ አባኬቲ ሲንጀዴራ ነሚ ወይኒ ሀሌለማ ዲብን ጎድ ያሬ ነው ከዚህ ኦሮሞ ቢረዱ asirratti niitiin kun nama hidhuu dhabdeetti isinii galee nama hidhuu dhabdeetti hidhaa ni qabaate.
Ajooftittiin tii aslii tana dadhabne bada xiraa hudduu xiraa jechooti ajooftitti barati sababa aslii bultii dhabdee manatti haftee bar of hin beektu way waan asliin si godhe osoo beektee bar qodaa mana kaayyatan si godhee bar meeshaa mana kaayyatan si godhee mana silaalaa barati faaya asliiti of hin beektu malee bada ajooftitti otuu waan asliin sirra dalagaa jiru barattee jettu aslii waliin laayivii dhuftee taa'u osoo hin taane qarqara asliin been baatu. Xiraa hudduu xiraa jechuun asliin manatti korfaa itti kireessee bar mana galchee mana keessatti bar akka meeshaa mana ajooftu aslii yeroo ba'e bultii barbaadadhu manatti haftee aarroofte ganaa galtee haatiti waliin aarrii filatu malee wanni tokko siin hafne jechuudha. Aslii jechuun siyaasa fayyadamee manatti si hambisaara malee waan takka sii. Nama humna sirriitti na dhibaa jiru maaltu sin gube kineerumtee dhiistee maaltu akkasii sin gube hundinuu dhukkuba kan itti ta'e. Makiin kun dubartoonni keessattuu nu jala dhiira sin jala qabdee mucaanii maal taatan meeqa dulloomtuun meeqa kan lafatti haftee jirti yoo tiiktookii kana irratti kaleessaa eegalee immoo piraankiin sooshaal miidiyaa irra gadhiifame tokko jira isa irratti piraankii baay'ee garaa nama nyaatudha meeqa waliin laallu ta'a. Ajaa'iba mee viidiyoo kana daawwadhaa walitti deebina. Akkanarraa fuutu abdii guddaa qabaa jechuudha ayyuu. Eessa deemta kottu kaa? As ummata fuulduratti asfaaltii gubbarratti akkanarraa fuutu abdii sirraa qaba. Ayyuu na እንጂ ምኖች እንደምትቀበይኝ ተስፋ አለኝ። የምሬን ነው። ታስበው ነበር፣ እኔም ሳስበው ነበር። በጣም ትጠብቀኝ ነበር ነገር ነው። ሳስበው ነበር ማየት ታይ ባይ ሲያዳጥሩ ያኔስ በቃ ስንጃለ ጣከክስ ማን ያዳጥሩ ሰዎችን ታይጄ ያዳንኩ kana fakkaata irra baay'een keessan guutuu viidiyoo kana daawwattanii jirtan viidiyoon kun baay'ee miidiyaa irra deddeemaa jira duraan dursee salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ilmaan oromoo shamaa harka fuunee akkam jirtu viidiyoo kana sheer godhaa mucaa kana biraanis gaa fakkaattonni isaas akka viidiyoo kana irraa waa hubatan yookaan mucaan kun dogongora guddaa dogongoree jira gaafa viidiyoo kana waraabus biraankii waan kana hojjetus dogongora guddaa dogongore eega viidiyoo kana gadhiises dogongora guddaa dogongore viidiyoo kana gadhiisuufis dogongora guddaa dogongoree jechuudha inni garuu akka waan gaafa viidiyoo kana maruu dogongoreetti dubbate jechuudha yoo dhuma isaa dhaggeeffatanii fittan garuu mucaan kun dogongora gurguddaa lama dalage mucaa kana irratti piraankii dalaguu osoo hin taane mucaa kana irratti piraankii dalaguun piraankuma kana dalaguun dogongora sana dhiisaa dogongoruun ni mala suni akka dogongora ta'e walumaan beekna eega piraankii kana dalagee dogongora gurguddaa lama dalage dogongori gurguddaa lama inni dalage tokkoffaa piraankii jedhee hojjete mucaan kun duraanuu si jaalladha fedha kan kee qabaa jettee gammaddee irraaqee balte jaalala dhugaa seete heega miira mucaa kanaa arge akka mucaan kun dhugaa seete eega arge mucaan kun isa jaallachuu eega bare yoo fuuldura ummataatti yookaan viidiyoo sana irratti yookaan yeroo sana piraankii jechuu dhiisee fuudhee deemee walii yeroo muraasa taa'ee bakka qophaa deemsisee wajjiniin taa'ee eegasiin tasgabboofte suuta waliin haasa'ee fuuldura ummataatti dhiise jechuun amma bakka sanatti ummata baay'een naannee ilaalaa jira jechuudha. Yeroo siin miira sana miira gaddaa keessa seentu gammaddee kaatee yeroo siin rifattu yeroo siin loltu yeroo siin isa darbattu nama baay'ee daawwataa jira jechuudha. Osoo yeroo namni takka gaafa waliin haasoftu haasawaa haasoftu kana keessatti hariiroo walitti dhufeenya gootan keessatti yoo waliin bootanis yoo wal jaallattanis nam tokko eega miira nama sanarraa eega namni sun miira addaa wayii mul'ise yeroo sana itti mudhiisee yookaan itti mudhiiftee yeroo dabarsuu dandeessa. Inni amma yeroo sana osoo itti mudhiisee haaya na jaallattee mee galatoome kottu akkuma nama jaallateetti fudhatee deemee bakka tokko teessisee saayiba isaatii wajjin barnu qoosaaf waan akkanaa dalagaa jirra nama bu'aarsuu jennee isinuma bu'aarsuu jennee ana immoo kabaja akkasii naa qabdan seene waan na jaallatteef galatoome garuu waan kana qoosaaf dalage viidiyoo kanas nin gubaa ati dhiifama naa godhi obboleetti kiyya jedhee yeroo sana dhiifama gaafatee viidiyoo kana yoo gube dhumateeraa jechuudha. Mucaa amma gammadde amma sammaramte deebisee piraankii jedhee deebisee uummata duratti xiqqeesse jechuudha. Badiin guddaan tokko inni dalage kana jechuudha. Awwala piraankii godhuu miti viidiyoo maruu miti viidiyoo waraabuu miti. Eega miira mucaa argee mucaan isa jaallachuu bare yeroo sana itti mudhiisee mucaa kana fudhatee deemee addatti suuta tasgabbeessee yoo bifa isiin hin rifanneen itti hime maal rakkoo qaba tokko kana dogongora guddaan. Lammaffaa dogongora ta'uu bare mucaan illee rifatte ofiillee rifate gaabbee maal godhaa viidiyoo kana addunyaatti gadhiise. Maal godhaa viidiyoo kana fidee qilleensarra oolche. Dogongoree eega irratti dalagee rifadhee dhiifama sii gaafataa jira ammallee dhiifama godhaa ammallee waa bitee dhiifama akkana godhaa isinillee dhiifama naa godhaa maal yoo viidiyoo kana gadhiisuu dhiise maal rakkoo qaba nama biraa gadhiise jaruma waraabee viidiyoo kana gadhiise bara otoo jarri waraabne yookaan isa waraaban gubanii dogongora ta'uu baranii isa waraaban gubanii namni biraa waraabee gadi dhiise nama biraa harkaa bahe malee nuti gadi hin dhiibne jechuu danda'a. Dogongora ta'uu baran mucaan rifatte
akka eega mucaan kun rifattee jarrillee rifatanii warri bira jirullee rifatanii warri miidiyaa irraa akka rifatu ni beekamu hin beeku. Mucaan kun wallaalaadha. Nama ogeessa miidiyaa tokko nama yeroo dheeraa miidiyaa irra ture waan nama miidhuuf waan nama miine adda beeka. Maal godhaa viidiyoo kana gadhiisan? Ani amma bakki mucaa kana itti tuffadhe itti taazzabe yookaan itti mufadhe piraankii hojjechuu isaa miti. Piraankii nama hundas hojjetaa jira. Eega piraankii hojjetee mucaan sun rifachuu arge yoo tasgabbeessee suutatti maal rakkoo qaba addatti baasee qobaatti. Waan kana qoosaaf dalagne viidiyoo kanas hin baasu ati dhiifama naa godhe viidiyoo kanas ni haqna jedhee mucaa kana tasgabbeessee yoo jedhe maal rakkoo qaba. Sana hadhiisuyyuu dogongore piraankii jedhe jarjare miira keessa seenetti himuu danda'a. Maal godhaa viidiyoo kana addunyaatti fidee baasa. Amma mucaan kun kana laalaa akkamitti dhiifama godhe? Waa meeqatti balleesse? Awwaala piraankii dalaguu irratti dalaguu badii balleesse. Piraan ammuma gammachiisee amma rifachiisu badiitti balleesse. Lama jedhii naa qabadhu. Kan akka isaallee waa baradhu lama jedhii qabadhu. Fuudhee addunyaarra viidiyoo sun facaase sadii maaltu jedha dogongorri yookaan maaltu jedha dhiifamni dhiifama wanni jettu takka illee hin jiru. Kana mucaan dhiifama sii godhuu hin dandeenye. Osoo mucaan dhiifama sii goote nuti dhiifama sii godhuu hin dandeenye. Akkamiin namni si'a tokko dogongora si'a lama sadii dogongora rabbii jedhiiti. Sobanii dhiifama waan akkasiitii fi waan akkanaatii fi isii yeroo sana irratti dalagamee arge malee nuti yeroo sana argemu maal gootaa fiddee nu agarsiiftame. Maal godhe isiin bara yeroo viidiyoon kun uummata bira ga'ee namni arge jechuudha firri arge nuti arge kana caala rifatti kana caala waan dalagde sanatti waan jette sanatti isheen ofti bara maal jechuudha qoy waan taane laaqanii waan hin taane waan namarraan malle waan shari'aa hin eeyyamne waan safuu oromoo cabsu waan nama muufachiisu waan manguddoo muufachiisu tokko dalaganii kaanii dhiifama jechuun kun maaliif barbaachise dhugaa dubbattu waan akkasii kana jecha miidiyaa jibbaa jirra jechuudha waan namni waa faayidaa argachuuf jecha beekamtii argachuuf jecha daddalagu kana jecha jechuudha miidiyaa jibbaa jira dhugaa dubbachuu taanaan jechuudha obboleessa kiyya tokkotu yuutuubii banadhe yuutuubii kanallee takka akkana godhaa idee isinittuu himu waa'ee yuutuubii kana dubbannaan ani jedhe namuma yuutuubii dalaga jedhee piraankii dalagu kana wayii fakkeenya naa kaasee eega jara sanaatii naan jedhe ani miidiyaa irratti dalagdee yookaan bu'aa irraa argattu miidiyaa irratti baay'inaan hojii hojjettuun barbaadu naan jedhe maaliifii jennaan jara akkasii sanan beektame nama akkam kabajaa qabu nama akkam adaba qabu nama akkam qaanfatutu jedhe waan hin taane akka hin taane godhuuf micciiree jedhe akka hin taane qullaa piraankii jedhanii waan adda addaa dalaganii arge achirratti hin jibbee naan jedhe dhugaa dubbachuu taanaan namni amma namni musliimaa namni sodaa rabbii qabu namni naamusa eeggatu namni adaba qabu miidiyaa irraa hojjechuu kan kee miidiyaa irraa faayidaa argachuu kee yookaan miidiyaadhaan hawaasa tajaajiluu kee hin barbaadu jechuudha maaliif miidiyaa rakkoo qabu osoo hin taane namoota keenya warroota miidiyaa dalagantu rakkoo qabaaf namni miidiyaa jibbaa jira jechuudha. Garuu uummata akkasii kana laallees akkatti dhiifnu dhabneetuma miidiyaa kana irratti dubbanna walaakiin wanni akkasii kun maal jedhana maal waliin fakkaanne maaliif fakkeessuun barbaachise. Akkuma wallaallee bara ijoolleen nu rakkisanii jiran ijoolleen nama miidiyaa irra jiran kun dhugaa rabbii nu rakkisanii jiran. Sin gorsuufi yoo laalle nama silaan umuriin nurra jiru nama silaa barumsaan illee nurra jiru nama nu durallee waan tokko muuxannoo garaagaraa qabu garuu hojii isin hojjettanitti saalfanna jechuudha. Umar gan hojjetanii dhiifama jedhan. Dogongora tokko dogongoruu nama jira. Dogongora lama sadii akkamitti dogongora namni. Kanaaf obboleessa kiyya kuni dhiifama kanatti jette suni dhiifamni ka duraa dogongoruu kee miti ka ati ammallee dogongorteedha irra deebiitii itti yaadi. Waan kana fakkaatu akka hin dalagne isinillee waan akkasii dalagdan waan akkanaa kana dalagdanii kaatanii waan balleessan dhiifama jedhina. Bakka dalagdan balleessitan kalas. Hamaa dalagdan fokkataa dalagdan wanni deebitanii dhiifama akkas bar sagalee irra galchee dhiifama waan akkasii mucayyoo rifachiise kana kana baraan saalfatu bara. Ijoolleen keenya daawwattoonni rakkatanii jiran amma gabaabumatti maaliif namni moobaayilii harkaa qaba waa daawwachuun dhiisuu nama hordofuun dhiisuu kunoo namni gaafa hordofamuu eegalee waan hin taane keessa dhaqee seenaa waan hin taane waan qalbii nama cabsuu fidee gadi dhufa rakkisaadha walumaa galatti chaanaala kiyyaa fi miidiyaa kiyya hunda maqaa nu fayyada jedhee itti amanu tokkotti deebisee irratti waan sirreeffamuu qabu ni sirreessina waan dogongore ni sirreessina waan jabeeffamuu qabu ni jabeessina nama miidiyaatti bahamuu qabu ni baafna maraafuu walitti deebinaa viidiyoo biraa keessatti yookaan miidiyuma kanayyuu mee miidiyaa kana mee namootuma miidiyaa irra hin jirre kanaaf miidiyaa kana haalaan nume eega miidiyaa kanatti fayyadamu wallaallee. Namoonni ijoollee durbaatti taphattan obboleettii keessan haadha keessan piraankii garaagaraa teettanii kabaja ijoollee durbaa buusaa jirtani. Anna amman dubbadhu inni sirriitti dubbatee reedee yaada kanaaf viidiyoo kana isiniif dhiyeesse jechuudha. Miidiyaa irrattis ilaaltaniitu ta'a qarshiin yuutuubii achitti isinirraa haafu. Maaliif mucattii kana jiruu si balleessee waa meeqatti godhee baay'ee tokko cimaadha. Piraankiidhaaf jecha baay'ee tokko nama gaddisiisa. Yeroo hin taane irra geenye jirra akkuma argitan. Maaliif inni dubbate iyyuu gaadhan jedha. Viidiyoon irraaf qabadhe dhufe kan fakkaata isinitti tolee isin bohaarse isin gammachiise reedee yaada. Hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti oroo sha'u.